Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya kun YouTube channel keessan odeeffannoo fayyaa guyyaadhaa guyyaatti dhimmoota garaagaraatti kan ittiin argattanidha. Akkuma amaleeffannee arras odeeffannoo fayyaa simbiraan ga'uudhaaf dhiyaannee jirra. Egaa akkuma beekamu odeeffannoo keenya guyyaa irraatti bakkuma mata dureetti arguudhaaf yaaltan barumsa addaati qabannee kan dhufne. Wanti kun yeroo baay'ee hawaasa keenya keessatti akkasumatti waan ilaalamuuf du'a tasaa maaltu fida? Tarii baay'ee bakka jiraatanitti iddoo jiraatanitti bakka hojjetanitti maatii keessattis ta'uu danda'a. Namni baay'een utuma deemu utuma nagaa asuu achumaan du'ee hafe yookiin galgala rafee nagaa wajjin taphannee ganama yommuu koo du'aa isaa argine kaleessa wajjin haasaa ture maaltu fudhate du'a tasaa akka tasaa lubbuun isaa darbe yommuu jedhu baay'ee keessa dhageessanitti ta'a. Du'a tasaa kana maaltu fida? Akkamitti baruu dandeenya? Akkamittis immoo ofirraa ittisuu dandeenya? Dosnee rakkoon kun akka nu mudanne yookiin abbaa keenya, haadha keenya, hiriyaa keenya, maatii keenya, ijoollee keenya akka mudanneef akkamitti irraa ittisuu dandeenya kan jedhu irratti turtii Dr. Oliifan wajjin goone kan isin dhiyaannu ta'a. Dr. Oliifan keessummaa godhee kanaan dura isin dhiyeessan ture. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaa. Mee balaa tasaa akka tasaa akkasumaan du'uu kana wantoota fiduu danda'an akkasumas immoo akkamitti immoo wanti kun akka nurra hin geenyeef ofirraa eeggachuu dandeenya kan jedhu irratti waliin haasoo barbaanna. Mee waa'ee du'a tasaa kana ilaalchee waan jettu qabda? Du'a tasaa jechuun namoonni fayyaa jiran dhukkuba kan biroos haa qabaatanii haa dhabanii yeroo sanaaf garuu yeroo murtaa'ee fi wanta hin du'u jedhamee yaadamu sadarkaa hin du'u jedhanii yaadamne irra namooti jiran yookiin immoo tootaalii fayya qabeessuma namoonni ta'anii yeroo gabaabduu keessatti yookiin dhukkuba daqiiqaa muraasaa himatanii yookiin immoo utuma waan tokko iyyuu himatin utuma ta'anii taphatanii utuma hojii isaanii hojjetanii utuma karaarra deemanii yeroo lafa dha'anii achumaan hafan jechuudhaan kun jeneraalii du'a akka tasaa yookiin sudden death jedhama afaan ingiliffaansaa. Dhibee maal du'a tasaa kana maaltu namatti fida jennee yoo ilaalle irra jireessi isaa rakkoo onnee wajjin wal qabatu. Dhibee onnee gaafa jedhamu akkasuma dhukkuba tokko miti dhukkuba hedduutu jira kan qaawwa ittiin dhiigii onnee irraa gara alaatti ba'an valvis kan jennu maashaa onnee membreenii onnee haguugee jiru karaa baay'ee kilaasifaayii gochuu dandeenya. Gabaabumatti baay'een isaa harki caalu onnee waliin wal qabataa jechuudha. Onnee wajjin wal qabata. Maaliif amma yeroo baay'ee asirratti kilaarifaayii gochuudhaa fi akkuma beekamu onneen keenya qaama keenya keessa qaama barbaachisaadha. Maaliif sammuun keenya hojjechuudhaaf kaleen keenya hojjechuudhaaf qaamni keenya guutummaan onnee irratti hundaa'a. Maaliif akkuma beekamu hordoftoota keenya onneen keenya dhiiga raabsa. Dhiiga raabsa jechuun fakkeenyaaf dhiiga keessa waan baay'ee jira akkuma beekamu niitireentiin yookiin immoo anniisaa wantoonni seelii sammuu barbaachisan qaamni keenya kaleen keenya hojii isaa hojjechuudhaaf sammuun keenya hojii isaa hojjechuudhaaf iji keenya illee ilaaluudhaaf maal barbaada? Dhiiga barbaada. Dhiiga sana keessa immoo wanti itti anniisaa enerjii argatu nyaanni nuti nyaannu dhiigatti dabalama. Nyaanni nuti nyaannu yeroo baay'ee maadha? Fakkeenyaaf amma nyaata yommuu nyaannu deemaa turuu keessa galee turuu keessatti warshaa qaama keenyaa kan jedhamu erga bullaa'ee wantoonni barbaachisan dhiiga keessaan onnee irra gara kutaa qaama biraatti raabsamudha. Kanaaf gabaabadumatti onneen kun yoo miidhame rakkoo guddaa fiduu danda'a kan jedhudha. Kanaaf onnee irratti baay'inaan dhibeen kun du'a tasaa kun onnee wajjin wal qabata kan jechuu barbaadu. Kanaaf qaamoleen biroo orgaanii yookiin qaamni qaama keenya keessa jiranii yoo miidhamanii yeroo murtaa'eef jiraachuu hin dandeenye utuu isaan miidhamanii jiranii. Onneen garuu sekendiiwwan muraasaaf hojii ishee yoo dhaabde qaamni hundumtuu ishee sammuunis tiruunis kaleenis isarratti hundaa'ee jiraata waan ta'eef duukaa hojii dhaabuu jechuun jiraachuun hin danda'amu. Kanaafidha ka'umsi du'a tasaa baay'een isaanii dhibee onnee wajjin kan wal qabatanii. Mee warra kamidha yeroo baay'ee dhibeewwan onnee keessaa du'a tasaa wajjin kan wal qabatan yoo jenne irra jireessaan dhibee sadiitu ka'a onnee wajjin kan wal qabatan du'a tasaa fiduu kan danda'an. Inni jalqabaa dhibee dhaannaan onnee jeeqamuu yookaan ariitiimiyaa isa jennu. Onneen keenya dhiiga raabsuudhaa fi dhaannaa gooti. Dhaannaan sun elektirikaal aktiivitiidhaan onneen ni dhaatu. Fakkeenyaaf onneen tokko yommuu dhaatu amma ilaaluu dandeenya harka keenya kophee keenya harka keenya gara kana aartarii kanarra yookiin yaadala aartarii irraa yookiin immoo naannoo kanas kaawwalan onneen yommuu dhaatu dhagahamus danda'a. Dhaachuu jechuun yommuu onneen dhaatti jechuun maal jechuudha? Dhiiga raabsaa jechuudha. Yeroo takka maal ta'a onneen kuni regular ta'uu qaba ritmii isaa jechuudha. Ritmii yeroo jennu kan itti dhaatu suni wal fakkaataa gaaffii wal fakkaataadhaanii dhaannaan tokkoon isaallee hamminni turuu danda'u seera isaa kan eege ta'uu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf amma
Ritmii baay'ee ilaaluu dandeenya. Amma ritmiin tokko ritmii wal fakkaata. Kun amma ritmiin kun yoo ilaaltanii wal fakkaata garuu kun ammoo wal fakkaataa miti. Si'a tokko ariifatee, si'a tokko immoo suuta jedhee, si'a tokko immoo dhaabatee makaa yoo ta'e kun rakkinaa jechuudha. Kanaaf dhibeen kun jira. Normaali amma yeroo baay'ee ilaaluu danda'u namni kamiyyuu ilaaluu danda'a. Regulaaritii isaa harka isaa kan argaa jirtu kana irra gootanii dhaannaa namni keessanitti dhagahamuu danda'a. Yookiin immoo riifaraa artarii kan jennu irraati arguu dandeenya jechuudha. Kanaaf tokko rakkoo kana wajjin wal qabatan. Inni kan biraa dhibeen onnee iddoo isaa wajjin wal qabatu myocardial infarction kan jedhamudha. Maalidha inni immoo maashaan onnee keenyaa dalagaa isaa kana dalaguudhaa fi ofii isaatii illee nyaata barbaada, dhiiga barbaada, oksijiina barbaada. Inni immoo isaan naqaa fi ujummoolee dhiigaan isaaf geessan achumarra jiru. Coronary artery kan jedhamu. Coronary artery. Kana jechuun ifa gochuudha. Dhaggeeffattoota keenyaaf akkuma beekamu onneen keenya qaama keenyaaf dhiiga raabsa. Akkuma dhiiga raabsa sana immoo maashaan onnee keenyaa jira. Myocardial kan jedhamu kun maal godhu dhiiga barbaadu ofii isaaniiti. Fakkeenyaaf amma onneen tokko onneedha kuni dhiiga raabsuudhaaf maaltu qaba? Kontiraaktoo qaba walitti kontoonfachuu qaba. Jechuun akkas jechuudha. Kontoonfachuuf maashaan kun maal barbaada? Nyaata barbaada, dhiiga barbaada jechuudha. Dhiiga kana immoo onneen qaama biraa akkuma raabsu ofii isaallee ni barbaada jechuudha. Kanaaf karaan argatu immoo arterii immoo ujummoon dhiigaa jira. Coronary artery kan jedhu kun. Kanaaf myocardial ischemia infarction gaafa jennu maal jechuudha jechuudha? Ujummoon dhiigaa onneedhaaf dhiiga geessan suni yookiin yoo baay'ee dhiphatanii dhiigaa barbaachisu gadi geessan yookiin immoo completely cufamanii dhiigi darbuu yoo didee jechuudha. Kanaaf dhiigi sun darbuu dideennaan onneen maal ta'a jechuudha? Seeliin onneen ni du'a. Seeliin ni du'a. Hojiinis ni dhaabatee jechuudha. Seeliin du'e jechuun maashaan suni yookiin immoo maashaan onnee isaa maal gochuu hin danda'u? Kontiraaktoo yookiin kottoonfachuu hin danda'u. Madaa hojii isaa dalaguu hin danda'u. Kottoonfachuu hin danda'u taanaan dhiigni gara sammuu deemu gara kutaa qaamaa deemu waan hir'atuu fi waan namni tokko iddoo isaaf saaxilamuu danda'a. Ibsa kennuuf jechuudha jechuudha. Dhaggeeffattoota keenyaaf galatoomii. Kana inni sadaffaa dhibeen onneen iddoo isaa wajjin wal qabatu dubbanneerra egaa. Dhibeen onnee yoo baay'ee jiraatan iyyuu irra jireessaan iddoo isaa wajjin kan wal qabatan sadiidha jennee. Aortic catastrophe kan jennu ujummoo guddicha dhiiga qulqulluu onneerraa baasee gara qaama hundumaatti tamsaasu aortaa kan jennu jechuudha. Onneerraa fuudhee onneerra kan ujummoo guddaa aortaa jedhamu sana jechuudha. Aortaa jedhamu suni dhibeewwan isaa wajjin wal qabatanis iddoo isaa fiduu danda'u. Tarsoo yeroo tokko tokko dha'uu danda'a. Dissection kan jennu. Dissection jedhama. Aneurysm kan jedhamu jira. Girgiddaan isaa haalli isaa sun baljitee gara bakkeetti. Yeroo inni baay'ee dhifamee bal'ataa deema jechuudha. Tokkoffaa dhiigni akka hin geenye dhiibbaa uumuu danda'a. Even sadarkaa dhoorrallee gahuu danda'a jechuudha. Akkas ta'uu danda'a. Baay'ee dhiphachuu illee danda'a. Dhiigni akka barbaadamutti akka ol hin baanee fi yoo dhiphate dhiigni gaan sammuu fi qaamota biroo bira gahuu wanta dadhabuu fi namni sun yeroo dhibeen akkanaa irra gahu salphaatti dafee du'uu danda'a jechuudha. Utuu milikkita isaa dheeraa utuu dhukkuba yeroo dheeraa hin agarsiisin. Dhibeen onneen kanaa wajjin wal qabatan egaa kanadha. Dhibeewwan kan biroo du'a tasaa wajjin wal qabatan muraasnis ni jiru. Hedduu yoo ta'an iyyuu irra jireessaan warra jedhamanidha egaa yeroo kana kan dubbataa jirru. Dhibeen kan biroo onneen ala dhibee akkasii fiduu danda'an maalidha yoo jenne inni kan biraa stroke kan jedhamudha. Maal jechuudha strookiin? Dhiigi sammuu keessatti dhangala'uu yookiin immoo dhiigi sammuu gara sammuu deemuu ujummoo gara sammuu deemuu hir'achuurraan kan ka'e sammuun dhiiga dhabu. Karaa lama ilaalla jechuudha. Ischemic stroke and hemorrhagic stroke. Hemorrhagic stroke jenna. Inni tokko hiddi dhiigaa sammuu keessa jiran ifaan dho'anii dhiigi sammuudhaaf yaa'uu dhiisanii sammuu keessatti walitti qabamuu jechuudha. Bleeding, intracranial bleeding kan jennu. Inni lammataa immoo ischemic stroke kan jennu ujummooleen xixiqqoo sammuu keessa jiran gaafa ittita dhiigaadhaan cufamanii sababa garaagaraatiin gaafa cufamanii dhiigi sammuu bira gahuu dadhabaa jechuudha. Yeroo kana akkuma kan onnee irratti kaasne sammuun nyaata dhabaa jechuudha. Ammas sammuun nyaata hin argatu taanaan dhibeetu itti fufa. Seeliin sammuun du'uu hin dhiita'uu wanta baay'eetu ta'a isteejiidhaanii. Sadarkaa maaliif sammuun keenya akkuma beekamu kutaa qaama keenya hundumaa to'ataa jenneerra. Even breathing yookiin immoo sirna hargansuu keenya kan ta'u illee kutaa sammuu keenya keessa jira. Kanaaf kutaan sun fa'aa miidhamee namni tokko hargansuu bara dhabuu danda'a jechuudha. Gabaabumatti kana jechuudha barbaadne dhaggeeffattoota keenya. Kanaaf kunillee du'a tasaa fiduu danda'a. Dhibeen kan biroo immoo gara somba keenyaarra wanta jirudha. Dhibeen
du'ata isaa fiduu danda'an keessaa warra irra jireessaa jechuudha. Pulmonary embolism kan jedhamu kan inni biraa. Inni kun immoo maalidha? Ititti dhiiga ujummoo gara somba keenyaatti dhiiga geessu. Sombi dhiigee onnee keessaa ba'ee gara sombaa dhaqu jechuudha. Yeroo cufamu. Kana jechuun fakkeenyaaf amma akkuma beekamu dhiigni onnee irraa maddu ujummoo dhiigaan gara sombaa deema. Sababa garaagaraa kan kee pulmonary artery kan jedhamu kan pulmonary vein jiru miti ujummoowwan dhiigaa kunneen dhiigni sababi garaagaraa kan kee ujummoon sun cufamuu danda'a. Embolism kan jennu akkuma jette ibsuudhaaf fakkeenyaaf amma dhiigni yeroo takka ititti dhiigaa jiraachuu danda'a. Ititti dhiigaa sun naannoo qaama fakkeenyaaf amma deep venous thrombosis kan jennu kan miillaa iddoo biraas ta'uu danda'a. Naannoo kanarraa citee deemeetu ujummoo sana taqee buloo gochuu danda'a. Waan taateef hin darbu achi keessa hin cufadha jechuudha. Kanaaf yeroo sana maaltu uumama jechuudha? On dhiigi onnee gara sombaa deemee qilleensa qulqulluu achitti hambisee qilleensa xuraa'aa achitti hambisee qilleensa qulqulluu immoo fudhatee deebi'uu kan qabu wal jijjiirraan qilleensa xuraa'aa fi qilleensa qulqulluu utuu hin raawwatamin hafaa jechuudha. Kanan biree gama biraatiin immoo akkasumas immoo sombillee dhiiga gahaa argachaa jiru jechuudha. Sababii kanarraan kan ka'e namni tokko du'ata isaaf saaxilamuu danda'aadha. Kuni haayilaayit isa kameera kan biraa wanti jiru jira. Egaa dhibeewwan yeroo jireessaan dubbataman hedduutu jira garuu kana dhibeewwan kana shananidha yeroo baay'ee du'ata isaa hin fidu jedhamanii kan dubbatamanii. Egaa amma gabaabadumatti dhibeewwan kunneen yeroo baay'ee du'ata isaa kan fidanii wajjin kan wal qabatanidha. Mee dhibeewwan kunneen jiru. Mee wanta dhibee kana immoo akkamitti ofirraa ittisuun danda'ama? Akkuma beekamu as general akkuma waliigalaatti namni tokko namni fayyadu tokko dhibee kun akkasiin quunnamneef akkamitti ofirraa ittisuu danda'a? Tarii wantoonni ofirraa ittisuu dandeessu jira wantoonni ofirraa ittisuu dandeenyu. Fakkeenyaaf tarii amma umurii sababii umuriidhaan kan ka'e dhiibbaa dhiigaaf saaxilamu kan ittisu. Waan akkanaa gisee baay'ee namoota umuriin isaanii siqe gara 40 50 walitti wanta baay'atanii fi umurii ittisuun hin danda'amu garuu umurii wajjin wal qabatanii dhibee dhufanii hir'isuun ni danda'ama jechuudha. Ni danda'ama kanaaf jaasa jeneraal namni tokko maal gochuu qaba wanta akkasii ofirraa ittisuudhaaf tarii maatii keessan abbaa keessan harmee keessan ta'uu danda'a. Isinillee akka gara fuulduraatti isin mudannee fi waan kana ittisuudhaaf maal gochuu? Egaan namni fayya qabeessa dhibee tokko iyyuu hin qabu jedhee amanu dhibeewwan akkasii akka tasaa akkanatti hin dhufneef maal gochuun qabaa kan jedhu tokko dhibee kamiyyuu hir'isuudhaaf maloota fayyadaman yeroo baay'ee kan ka'an sochii qaamaa gahaa gochuu nyaata gara ulfaatina qaamaa hamaa hin finne obesity isa jennu kan hir'isuu sigaaraa xuuxuu dhiisuu gaafa umuriin isaanii siqaa deemu immoo regular medical check-up kan jedhamu yeroo ogeessa fayyaa bira deemanii fayyummaa isaanii kaneeffachuu jechuudha. Galatoomii tuqaawwan arfan kana kaasee keessatti dabaluun barbaada amma waan baay'ee hafteetta. Akkuma beekamu sochii qaama gochuu yeroo jennu waan salphaa fakkaachuu danda'a. Tokko dhiibbaa dhiigaa ittisuu keessatti gahee guddaa qaba. Dhiibbaan dhiigaa maaliif ujummoo sammuu keessatti dhiiguu fiduu danda'a. Onni irratti dhiibbaa geessisuu danda'a. Kanaatiif kan ittisuun ni danda'ama. Umurii fakkeenyaaf kan biraa sigaaraa aarsuun tamboo aarsuun ujummoon dhiigaa sun dhiphatanii akka dhiigi gahaan qaama keessa hin deemne wanta fiduuf akkasumallee dhiibbaa dhiigaaf illee onneef illee deebi'ee saaxilamoo nu taasisa waan ta'eef barbaachisummaan qabu. Kanaaf kanneenidha nyaata madaalawaa fakkeenyaaf furdeen ulfaatina qaama garmalee hir'isuun fakkeenyaaf ulfaatinni qaama garmalee dhibee sukkaaraa nuuf saaxiluu danda'a. Dhibee sukkaaraa immoo rakkoo ujummoo dhiigaa fiduu danda'a waan ta'eef kanallee wantoota akkasirraa nyaata madaalawaa ta'e nyaachuu yeroo baay'ee nyaata zayitii coomni heddummaate baay'ina yeroo hedduu sooranna taanaan qaamni keenya akka inni furdatu godha yookiin immoo akka garmalee ulfaatina qaama garmalee dhibeewwan garaagaraaf nama saaxiluu danda'aadha. Akkasumas immoo dhiphachuu ujummoo dhiigaaf illee nama saaxiluu danda'aadha wanti kun. Wantoota umurii wajjin wal qabatanis kaasteetta kan biraa. Kan biroo namoonni dhibee qaban immoo amma fakkeenyaaf dhibee onnee haa ta'u dhibee dhiibbaa dhiigaa yookaan hypertension haa ta'u namoonni akkasii ogeessa isaaniidhaan sirriitti hordoffii gahaa gochuu qabu yeroodhaan keessattuu dawaa addaan kutuun qoricha ogeessi ajaje seera malee utuu ogeessi addaan kutii hin jedhin addaan dhaabuun dhibeewwan kun akka dhufanii fi baay'ee saffisiisan. Kan biraa asirratti waan kaafte keessaa tokko cheekaappii gochuun gaariidha. Keessumaa namni keenya maallaa hawaasa keenya biratti kan baratame baay'een keessanis beektu namoonni baay'een mana yaalaa kan deemanii erga dhibee ofirratti arganii booda keessumaatii namoota umurii isaanii deeman yeroo yerootti deemanii ilaalamuun gaariidha baay'ee. Maaliif iskiriiniin garaagaraa jira dhiibbaa dhiigaadhaa fi dhiibbaan dhiigaa yeroo baay'eetu mallattoon agarsiisa tura. Sukkaara illee dhibeen sukkaaraa
rakkoo kana hundumaa nama saaxiluu danda'a. Kanaaf of eeggachuun gaariidha. Kan biraa immoo namoonni dhibee sukkaaraa akkasumas dhiibbaa dhiigaa qabdan yookiin rakkoo biraa qabdanii yeroodhaa yerootti foolaappii gochuu akkasumas immoo qoricha addaan kutuu akka hin qabne kan jedhu yaadni kaasuu barbaada. Kana kaasuu barbaadna dhibeewwan kan biroo duraan du'ata isaa fiduu danda'a jennee yaadnu yeroo baay'ee agas mara wanta preventable miti ka'umsa isaanii duwwaa ittisuudhaaf fakkeenyaaf pulmonary embolism yookaan ititi dhiigaa ujummoo sombaa sana cufuu sana akkamittidha yeroo baay'ee namoota sireerra sa'aatii dheeraa turan qaamni cabee socho'uu dadhabanii laashaanii sababoota garaagaraa dhukkuba garaagaraan socho'uu dadhabanii sireerra namoonni yeroo dheeraa torbanoota dheeraa ji'a dheeraa ciisanii dhiigi carraa qaama isaanii keessatti jituu qaba. Dhiigi titee sun immoo iddoo itti teekee carraa gara onneef sombaa deemuu waan qabuufi isaan birattidha yeroo baay'ee kan uumamu waan ta'eef isaanillee daawaan waan kana hir'isuudhaaf kennamu namoota yeroo baay'ee ciisaniif kan kennamu jira waan ta'eef ogeessa isaanii dubbisuu qabu jechuudha. Baay'ee galatoomii kabajamtoota hordoftoota keenya barumsa bal'aa argattanitti jedhee yaada keessumaa du'ata isaa kana baraaruudhaa fi of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Rakkoowwan kana fiduu danda'an beeknee irraa of eeggachuun baay'ee gaariidha kan jechuun barbaada. Ibsi nuti Dr. Olifan yeroo nuti Dr. Olifan Geetaachoo wajjin waliin qabaachaa turre kana fakkaata. Hanga xumura sagantaa keenyatti turtanii waan hordoftaniif galatoomaa isiniin jenna. Namoota jaallattaniif qooda subscribe gochuun dagatinaa ulfaadhaa fayyaa naminaa.